Wallagga Lixaa qofa keessa masjida 745 oltu keessatti argama jechuudha. Wallagga Lixaa kuni aanaa 20 fi magaalaa bulchiisa magaalaa lama of jalaa qabdi. Kana keessayyuu muslima yoo fudhannee ilaalle magaalaa hunda keessa masjidatu jira, muslimatu jira jechuudha. Muslimii hedduminaan jira. Miidiyaa irrattis bartee kanaan dura odeeffamaa tureeni akka waan Wallagga keessa muslimiin jirretti haasa'amaa ture. Inumaayyuu muslimii Wallaggaa jiru tokkoffaa hawaasa muslimaa aqiidaa bareedaa qabuu fi tokkummaa qabuu fi yaada tokkoof kallattii tokkorra waliin deemu jechuudha. Keessumaa godina Wallagga Lixaa keessatti yaadi garaagaraa waan firaqa yookaan jamaan muslimaa addaan wal qoode maal kan keessan jiran hawaasi muslimaa tokko ta'ee sagalee tokko yaada tokkoon kan deemu ta'uu isaati. Godina Wallagga Lixaa keessatti hawaasi muslimaa jiru hawaasa diinii isaa hubate hawaasa islaamummaatti jaba qabatamaadhumaan hawaasa islaamummaadhaan salaataan ibaadaadhaan halaqaa ilmii qabatee markaza tahfiizaa qabatee salaatis ibaadaanis aqiidaanis waa hundaan iyyuu ummata jajjabaatu jira jechuudha. Godina Wallagga Lixaa keessa akkuma kana godinaalee Wallaggaa Qellee Wallaggaa si olaalle akkuma kana masaajidallee baay'eetu jira. Fakkeenya Wallagga Lixaa qofa keessa masjida 745 oltu keessatti argama jechuudha.